والقرقارون دروما جدي ما لي بيتنا مرة ترينا بيرلين يا تقول جربت يعني نقول لك أنا بقى يصير مالي yang kesatuan itu betul kan tibeluni beladuni ما أنا نقول أنا بدي سمعتي لا كان عندي ما جرى مال كيسوما الفكرة كانت تاو طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث تافيك بجمتو تخينك علي في كجاري كم نجا فجأة سنين جتة إيجا رتنا منا دمبري ميديا خنا جرة كيسمو ما تجرة ورثاني يا تقولا جرني Nyaata godhuudhaaf lixii bukeessanii qopheeffatanii jiranii. Isheen ammoo hojii biraatiin waan biizii taatee jirtuu fi na jalaa turte jechuudha. Nama danaan dura buddeena godhee hin beeku. Jadiidis waan godhee beeku natti hin fakkaatu. Kanaafuu buddeena kana achi seeneetiin jalqabeetiin hojjedhaa irraa nuu baama. Eeleen tun hin qabdi moo nuu baasti? Ni gubdi moo kan jedhullee walumaan laalle jechuudha. Anaaf jadiidillee asuma keessa namtu kamtu akka injeeraa yookaan buddeena godhuu danda'ullee nu laaluu dandeessu. Jalqabnee yoo nu milkaa'e injeeraa kana tolchuu itti fufna. Yoo nu milkaa'uu baate ammoo yookiin ishee itti waamna yookaan isheen nutti dhufuu dandeessi waan taateef. Amma yaadni isaa jechuudha. Firaankii haadha manaa isaa irratti dalaguu deemna. Maa jenneti irratti daleena. Isin waan xiqqisha turtee jirtuuf hojii ilma waan argaa qabduuf xiqqisha turtee yeroo laaqanaa gahee jira kutee jira. Nuti seeneeti daleena. Gizeessiin dhuftee maa jennaan seetu ture. Seetu ture. Sa'aan hin goone amma seeneeti maaliif sa'aatiin laaqanaa hin geenye nuti immoo seeneeti sa'aatiin laaqanaa geessetti nyaata guggoona yoo isin dhuftee immoo maal godhu jirtan jettee nyaata beelofnee jirra turree jirtaati akka malee nurraa turte maa akka nurraa turtaa jenneetiiti Firaankii irra daleenaa jechuudha. Akkamittiin seenaa akka inni durummaanuu nyaata inni godhu. Akka atummaan duraan laaqana waa hunda atummaan guutuu fakkeesseetiin si wajjin seena. Yoo isin dhufte immoo hayi duraanuu hojjeteeti maali nyaata isii godhaan siin jaa. Isirratti isin jennaa jechuun duraanuu dalagaati deemu kan taa'e duraanuu daleessifta amma irra dhuftee anaa jiraa fi isa gargaaruu dhuftee hin jaani akkas jenneeti Firaankii irra daleenaa jechuudha. Kana fakkaata sa'aatiin hin turte ani keessummaan irra dhufee maaliif akkana jala turte jenneetumaan kanaaf akka isin miira ishiin keessa jirtullee yeroo san wajjin arguu dandeenya jechuudha. Ni gammaddi moo ni aarti maalillee waan akka ta'e walumaan ilaalla jechuudha. Hanga dhumatti nu waliin tura namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan ammoo chaanaalii kiyya immoo subscribe godhaa. Jajjabeessaa like share godhaa akka viidiyoon kun nama hunda bira gahutti. Akkasii wajjumaan laalla kaameraa keenyallee bakka itti dhoffannu wajjumaan laalla jechuudha. Egaan kabajamtoota keenya akkuma beekamu yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti xeefiin baay'ee qaalii ta'eera takkatti man 5,000 irraa jalqabee 9,000 gahee jira. Buddeena kana yoo hojjennu yoo nu jala katolchinu kun illee yoo bade gatiin isaallee qaalii waan ta'eef kanaaf illee nutti aarti moo yookaan ammoo keessummaa biratti maana salphifta jetti moo. Akkana jettiin jaa. Akkasii yallaa hanga kaameraa dhufanii nu faana turaa subscribe godhaa nu eegaa. Kam jirtu kabajamtoota daawwattoota egaan akkuma dura wajjin mari'annee Firaankii adda irratti hojjechuu deemaa jirra. Sa'aatiin laaqanaa waan irra darbee jiru isheen haati manatti baay'ee biizii taatee manatti waan qulqulleessaa jirtuuf ofii kiyyaa bukeesse jechuudha. Isa kana injeeraa hojjechuu barbaade. Akkuma dura wajjin mari'annee daawwattoota keenya Firaankii kana maal yaadne isinitti fakkaata. Buddeena godhuuf sa'aatii laaqanaa osoo hin geenye haati manatti bukeessitee baate. Ifaaf jedhee kichinii keessaa baaseetiin bakka kana fide haala kanaan kan bukeeffame jechuudha. Nu lamaanuu buddeena godhuu hin dandeenyu garuu maal akka ta'e walumaan ilaalla maaliif nu harkaa waan bal'aa'uu danda'uuf jechuudha. Achi keessa seenneetiin injeeraa yookaan buddeena kana akkamitti akka goonu laallee kaanee isuma wajjin deebineetiin ishee waamnaa jechuudha yookaan nutti dhufuu dandeetti. Ishee waamneetiin sa'aatiin waan biizii taateef si gargaaraa jirra. Yaa akkasumatti illee Firaankiin kun akka maal akka fakkaatu akka dhumatti waliin ilaaluu dandeenya. Naa kana fakkaata sirriitti bukaa'ee jira. Isitu qopheeffatee ani garuu asii kichinii keessaa baaseetumaan akka ifaaf isin mul'atu isinitti agarsiisuudhaaf haala kanaan hojjetaa jira. Firaankii ajaa'ibaati jadiid wajjin hojjenne jechuudha. Jadiid amma bahee jira dhufa. Booda deemnee anaaf isa keessaallee akkanuma dorgommii kanarratti illee akkuma dorgommii illee haa fakkaatullee injeeraa nama godhuu danda'u hin laalla. Nu jalaa gubatti immoo eeleen nu jalaa qabdi immoo hin baasti ka jedhullee achuma irratti ilaaltu jechuudha. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa namoonni yeroo jalqabaatiif gara dhuftan nama subscribe godhaa. Like share gochuudhaan maatii keenyallee taa isinii jechuudha.
Jadi kootu osoo ishiin harki dafeetiin hojjenna kaameraa keetallee bakka itti dhoofsinu qopheeffata dafee jadi kootu. Oke kan. Daawwattoota keenya kabajamoo qooshaan miti qoosha garsiisa. Kun as keessatti buufannee jirra bukoosha. Dhagaaleen asumarra jira. Kan akkanatti beeknaani. Biyyees alumaa haasa'aa jira. Biyyees hundaa'u. Garaa qajeelcha shirkii godhan duraan jajjarsa. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota Dambal Miidiyaa kunoo maal akka fakkaatu kan ittiin erganii akka raakaatu kan hojjetanii jechuudha. Kottu gabaanii dhaabadhu buuse. Kanatti qabadhu. Sirriitti qabu. Qofaan harka keessa dha. Jadiidhaan. Geengoo qotee sirriitti buusuu qabu. Waaw. Sirriitti buusu. Buddeenni jadiidii waan akka fakkaatu. Geengoo hojjetu waldaallee jadiidha. Ini mulata. Karena dia nanti stay. Beres pokok itu kadang aku yang jadi. Tapi kadang. Kadang aja dong di. Bukan luar aja apa yang bukan fakir. Egaan hordoftoota keenya wanti nu asirratti hojjenne osoo argitanii kaameraa keessatti ni argitu jedhee yaada. Haara barbaada qoy bilchaatu xiqqoo bilchaatu. Daqiiqaa buddeenni daqiiqaa meeqatti fudhata warra beektan mee dubartoonni ni dandeessan fakkaate itti busanii daqiiqaa meeqa fudhata. Keessi isaa duwwaadha baay'ee isaa. Keessan jiru. Keessi isaa baay'ee. Asirratti maasisiin irraa wal gargaaru. Kuni kan kiyyaa miti ka jadiiditi kun. Kun kiyyaa? Kun ka jadiitti hojjete booda irraa immoo kiyya laaltanii jadiidhuma takka illee buusee danda'u geengoo yoo akkana godhu jidduu duwwama godhe. Hojii dubartii salphaa jettanii namoonni yaaddanii baay'ee ulfaataadha. Maalidhaan kaawwas? Akkamitti basan? Bilchaatee jira dha? Kiyyuun maal akka nuun jettu argaa jirtanii buddeena kana mee ilaala akka inni jiru. Xeefii diimaadhaan kan hojjetame. Steepii dhaan akkamitti hojjetamee tajaajila. Karaa sammuu godhe maati? Kana akkanatti ani immoo asirratti hojjeta. Hojjetiksitu ni jala balleesse. Inni baay'ee ho'itii jirti dhaamsuu qaba. Baay'ee ho'itii buddeenii. Kanaaf akkasii ishiin illee dhufuu itti fakkaataa qoyaan amma tajaajilli caalaa akka busumee argitee akkanatti hojjetamu jira. Anni katabee ho'i. Anni katabee ho'i. Anni katabee ho'i. Buddeena walaa jirra. Wal gargaaruun duruma jirti. Wal gargaaruun duruma jirti. Buddeena? Bara turreenaan beelonni nyaata warra jiraatu. Anu kok dua jam kok pakai di rumah ni? Yang ke saat itu betul di kantor beelonni beeladuni. Mat anu kok nanti di rumah Samati lakukan aja dia majar malah. Kesuma bufet kan tahu kapan? Duranu semua godami mana kok? Kenapa melakukan jongke? Saat tinggal ada mesti mana saja? Duranu semua godami, namun baru wajira. Anak kau di sini ni? Kan sama nak gargaru kamu cuma miti mah. Gargaru, anu gargaru. Kan robot yang kita macam semua gargaru ni. Ada aku